Maqaa Abbaa kan Ilmaa Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko ni amanna. Ameen. Jaalatamootaaf kabajamoota maatiiwwan Waaqayyoo maqaa Waaqayyo Gooftaatiin nagaa isin gaafadhaa. Akkam ooltan, akkamiyyuu na eegdan. Ameen. Waaqayyo Gooftaan keenya akka balleessa keenyaa nutti hin lakkoofne, akka dhiifama isaan guyyaadhaan nu ga'e. Waaqa keenya, qoricha keenya, fayyisaa addunyaa madaa'aan Yesuus Kiristoos maqaan isaa kan galatoome haa ta'u. Haadha keenya haadha nageenya qulqulleetti Dubroo Maariyaam ergamoota qulqulloota wareegamoota hunda isaanii akka kennaaf kabaja isaaniitti maqaan isaanii kan galatoome kan kabajame haa ta'u jechaa hunda keessan bakka jirtan hundumaatti nageenyi Waaqayyoo Abbaa Ilma Hafuura Qulqulluu hunda keessanii haa baay'atu jechaa. Egaa har'as immoo viidiyoo gabaabduu tokko qabadhee dhufee tanan jira jechuudha. Viidiyoo kanarratti immoo baay'een keessan gara keessatiin koomentii naa gochaa waan turtaniif akkasumas gaafilee garaagaraa na gaafachaa waan turtaniif haala kanaatiin akka dhiyaatu taasisee tanan jira jechuudha. Keessattuu kitaabolee tajaajila afaan oromootiif nu barbaachisan kitaabolee jiran nu beeksisii kan jedhan baay'een namoota gaafii na gaggaafachaa turanii jiru jechuudha. Anis immoo amman qabuu fi amman beeku kitaabolee gara fuulduraatti tokko tokkoon viidiyoo koo keessatti hundumaa keessattuyyuu gashaan deema jechuudha. Gaafii keessan irratti hundaa'eetiin inni kan kitaabolee kana dhiyeessuu jalqabe. Har'aaf waa sadii irratti akkuma yeroo darbee waa sadii isinii dhiyeessaa. Tokkoffaan faarfannaa tokko isinii affeera. Itti aansuudhaan immoo kitaaba tokko isinan beeksisa jechuudha. Xumura irratti immoo waa'ee tokkummaa irratti mari'anne jechuudha. Tokkummaa waldaalee tajaajila afaan oromootiin hundaa'anii wal qabate waa'ee sanaa irratti waa xiqqoo ni haasofna waan ta'eef hundi keessanuyyuu hanga xumura sagantaa kanaatti akka na hordoftan maqaa Waaqayyootiin isin gaafadha. Amma kanatti aansuudhaan kallattiidhumaan gara faarfannaa tokkotti ceena jechuudha. Faarfannaa kanas immoo erga dhaggeeffannee erga faarfannee booddee deebinee walitti dhufna. Hundi keessan turtiin keessan Hayilee Aabbituu waliin haa ta'u. Egaa faarfannaa kana waliin baay'ee akka itti gammaddan abdii guddaan qaba. Faarfannaan kun kan faarfatame waldaa duuka bu'ootaa waajjira isaanii keessatti jechuudha. Finfinnee irratti yeroo ammaan kanatti tajaajiltoonni keenya akkanatti walitti dhufanii sagalee Waaqayyoo akka darbuuf namoota kakaasanii kitaabolee adda addaa barreessuudhaan hojjechaa kan jiran keessaa tokko waldaa duuka bu'ootaati. Waldaan duuka bu'ootaa tajaajila afaan oromoo keessatti baay'ee gadi bu'ee kan hojjechaa jiru. Bu'aa bahii hedduu keessa dabarsee kan hojjechaa jiru. Gara fuulduraattis kan hojjetaa jirudha. Waldaan kun teessoo isaa Finfinnee irraa ni qaba. Akkasumallee
kutaawwan naannawa Oromiyaa kutaawwan lallabaa garaagaraa keessatti wirtuu ni qaba. Biyyoota Arabaa irratti illee wirtuu hedduu ni qaba. Kanaaf waldaan duuka bu'ootaa waldaa tajaajila afaan Oromoo keessatti bu'aa guddaa nuuf buusee jennee kan itti amannu, an akka kootti kan inni itti amanudha. Baay'een isaan ajaa'ibsiifadha waa'ee waldaa duuka bu'ootaa gaafa ilaalu. Tajaajiltoonni achi keessa hojjetan, tajaajiltoonni achi keessa tajaajilan jireenya isaanii kan dhuunfan jiraatanii irraa aarsa godhanii yeroo akkanatti mana Waaqayyoo keessatti yeroo halkanii guyyaa waa'ee mana qulqullummaa kanaatiif dhiphatanii socho'anitti baay'ee tokko kan nama gammachiisanidha. Kanaaf hundi keessanuyyuu otoo tajaajila kanarratti wajjin hirmaattanii baay'ee tokko natti tola. Waldaan duuka bu'ootaa wirtuuwwan garaagaraa ni qaba. Gara WhatsApptiin illee koorsii adda addaa ni barsiisa, leenjii adda addaa ni kenna miseensota isaatiif jechuudha. Baay'ee hojii garaagaraa hojjechaa jira jechuudha. Keessattuu kitaabolee hedduu maxxansuu irratti, manneen amantaa baadiyyaarra jiran deemee barsiisuu irratti, piroojeektii gargaarsa manneen amantaa baadiyyaa tokko tokko irratti hojjechuu irratti fi hojiilee garaagaraa waa hedduudha kan inni hojjechaa jiru ni beekna. Baay'ee guddaadha. Tajaajiltoota hedduu qabas. Isinis dhaxxanii miseensa ta'uudhaan akka isaan waliin tajaajiltan isin affeera jechuudha. Isin affeeruu qofa immoo otoo hin taane miseensa ta'uu qofa otoo hin taane seentanii hojii kanarratti akka wajjin hojjettan hanga dandeessan waldaa duuka bu'ootaa waliin akka taatan isin affeera jechuudha. Egaa waldichi qabeenyi inni qabu wanti inni qabu hundumtuuyyuu miseensotuma isaati waan ta'eef miseensonni isaas miseensummaa taatanii taa'uu qofa otoo hin taane itti siqaatii hojii kana waliin hojjedhaa. Tajaajila kana waliin gara fuulduraatti ceesisuu danda'uu qabdu waan ta'eef waldaa duuka bu'ootaa waliin ta'uun nurra jiraata. Hundi keenyaayyuu isaan gargaaruu qabna. Gaafan akkana jedhu waldaalee hedduu ni jiru. Waa'ee isaanii gara boodatti ni dubbanna. Ammaaf garuu waa'ee waldaa duuka bu'ootaa kanan kaaseef faarfannaan amma faarfatame waajjira isaanii keessatti argitan. Egaa waajjirri isaanii ammam akka dhiphoodha. Garuu immoo achuma keessa taa'aniiti bu'aa bahii hedduu keessa dabarsanii kan hojii kana hojjechaa jiranii. Kanaaf gargaarsi isin gootan keessattuu namoonni biyya alaarra jiraattan adaraa keessan waldaa kana hordofaa. Waldaan kun waldaa guddatuudha. Waldaa gara fuulduraatti hojii guddaa hojjetudha. Kanaaf hundi keessanuu gargaaraa waliin haa taanu. Miseensa ta'uu qofa otoo hin taane duukaa buunee maal isin gargaaru, maal isin faana hojjennu jennee haa gaafannu. Haala kanaatiin waldaa duuka bu'ootaa waliin haa taanu isiniin jedha. Kanatti aansuudhaan immoo mee xiqqoo ishee riikardii xiqqoo wayii isin dhaggeeffachiisa jechuudha. Viidiyoo baay'ee gabaabduu taateen isin dhaggeeffachiisa. Innis sirna qulqulleessummaa irratti abbaan keenya luba badhaasan sirna qulqulleessummaa afaan Oromiffaatiin raawwatan xiqqoo ishee isin dhageessisee tanan sana booddee immoo gara kitaaba irraa isin beeksisuutti ce'a jechuudha. Uummata kee kana eebbisi, qabeenya kee kan ta'an uummata kee kana fayyisi. Yaa Waaqayyo uummata kee kana fayyisi, qabeenya kee kan ta'an uummata kee kana eebbisi. Yaa Waaqayyo qabeenya kee kana fayyisi, qabeenya kee kan ta'an uummata kee kana eebbisi. Toluu lisaan taasisee tokkicha ilma kee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qulqulluu kan ta'e dhiiga keetiin kan bittee kan waamtee mana kiristiyaanaa kana dhuftanii kan walitti qabamtanii kan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qulqulluu foonsaa keenyaatti ulfaataa dhiiga isaa kan dhugdanii ituu beektanis ituu hin beeknes kan hojjettan cubbuu keessan isiniif dhiisu foonsaa kana boommiidhaaf seeraa dhiiga waan ta'uuf dhiigni isaa ilma Waaqayyo yaada isheenis foon isheenis durboo kan taate ilmi Maariyaamii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos cubbuu keessan isa darbeef dhiifama isiniif haa godhu isa dhufutti isin haa eegu. Cubbuu keessan isa darbeef dhiifama isiniif haa godhu isa dhufutti isin haa eegu. Cubbuu keessan isa darbee dhiifama isiniif haa godhu isa dhufutti isin haa eegu. Cubbuu keenya hundaanuu dhiisee mootummaa isaa bara baraatti akka nu galchuuf እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ ዘንዴ ሲያቁ ለማ ከለሉ Adasa kulkulleetti giifti keenya maaramiif jedhee akka inni nu maaruufi beenta Maariyaam maaranne Kiristoos jennee si'a 12 kadhannu.
Gooftaako Yesuus Kiristoos garraamiidhaaf gara laafessa qulqulluu kan taate cubbuu koos cubbuu ijoollota kee kan hundumaas dhiifamanuu godhi. Ituu beektanii situun beeknis kan hojjettanii cubbuu keessanii balleessaa keessan hundumaarraa Waaqayyo sinaa hiikuu, Waaqayyo sinaa eebbisu, Waaqayyo fuula isaa. Egaa dhaggeeffattoota koo hundi keessanuyyuu sirna qulqulleessummaa kanarratti sagalee akkanaa gaafa dhageessan abdiin qaba akka itti gammaddani. Ani baay'ee waan itti gammaduuf isinis akka itti gammaddan abdii guddaan qaba. Sirna qulqulleessummaa yookaan immoo qaddaaseen afaan Oromiffaatiin akkanatti yeroo qaddafamu baay'ee tokko namatti tola. Kanaaf immoo qulqulluu Sinoodoos kitaaba isaallee maxxanfamee akka bahu sirni qulqulleessummaa afaan kana maxxanfamee akka bahee hojiirra oolu dubbatus garuu yeroo ammaan kanatti tajaajiltoota gahaa dhabuurraa kan ka'e tajaajilli kun guutummaa biyyattii hundarrattuyyuu jechuun danda'ama argamaa hin jiru. Tarii naannoowwan Wallagga irratti xiqqoo tajaajilli kun itti fufee jira malee naannoowwan biroorra sirni qulqulleessummaa kun hin jiru. Akka sirni qulqulleessummaa kun uummata keenya bira hunda akka qabuuf immoo jabaannee hojjechuu qabna jechuudha. Isumaan wal qabatee guyyaa har'aa immoo kitaabni nan isin beeksisu kitaaba baay'ee gabaabduu taatedha. Wal harkaa fuudhiinsa sirna galatoo jedha. Baay'ee gabaabduudha, baay'ee xiqqoodha. Isheenis kitaaba kanaadha jechuudha. Kitaaba wal harkaa fuudhiinsa sirna galatooti. Kitaaba isa guddaan ni jira kan abboonni keenya irraa tajaajilaman inni ni jira. Garuu baay'een keenya kitaaba kana bitannee qabachuu danda'uu qabna jechuudha. Kitaabni kun of keessatti afaan Gi'eezii fi afaan Oromiffaatiin kan barraa'edha jechuudha. Sirna qulqulleessummaa wal harkaa fuudhiinsa akkamitti wal harkaa fuunee qaddafamutti yookaan sirni kun gaggeeffamutti akkamitti abboota keenya harkaa deebisuu akka dandeenyu jalaa baranna. Waan abboonni keenya jedhan asirraa afaan Oromiffaatiin jira. Yoollee irratti sirni qulqulleessummaa irratti argamuu yoo baanne illee osoo dubbisnee baay'ee gaariidha. Dur afaan Gi'eeziitiin innaa turetti baay'een keenya hin beeknu ture. Maal akka jedhu hin beeknu. Garuu kitaaba kana fudhannee too dubbisne afaan Gi'eeziis afaan Oromiffaas bolbukkee qabne ilaalaa sirriitti itti fayyadamne jechuudha. Kitaaba kana maxxansaa fi raabsan akkuma kitaaba darbee isinitti agarsiise sana maxxansaa fi raabsan waldaa duuka bu'ootati jechuudha. Waldaa duuka bu'ootatu kitaaba kana maxxansee raabse jechuudha. Qopheessan garuu abbaa keenya luba badhaasaa tolaa jedhamu. Kitaaba kana kan qopheessan isaaniidha. Dhugaa galata guddaa qabu. Haala kanaatiin uummata keenya biratti yeroo gabaabaa keessatti uummata keenya akka qaqqabu taasifamuun isaa baay'ee kan namatti toludha. Baay'ee namatti tola. Innaa dubbifamus qubeen isaas innaa barreeffamu gugurdatee barreeffamee dubbisuudha akka namatti tolutti. Kan ammoo kiisii keenya keessa koowwannees deemuu ni dandeenya. Baay'ee xiqqoo waan taateef hundi keessan bitattanii mana qulqullummaa innaa deemtan irraa akka fayyadamtan isiniin jechuudha. Dhaamsa kootidha. Kitaabni kun gatiin isaa qarshii 45dha. Qarshii Itoophiyaa qarshii 45. Gara biyya alaatti immoo yoo jijjiirru doolaara 1 fi saantima 50 akkas dhaqa jechuudha. Kanaaf bitattanii hirmaataa sirna qulqulleessummaa akka taatan yookaan hirmaattuu sirna qulqulleessummaa akka taatan isin affeera jechuudha. Kitaaba kanarraa gara fuulduraatti akkaataa kamiitiin sirna qulqulleessummaa innaa biyyoota keenya irratti abboonni keenya gaggeessan nuti akkamiin deebisuu dandeenya kan jedhudha kan irraa argannu. Sirna wal harkaa fuudhiinsa qaba. Baay'ee namatti tola. Afaan Gi'eezii fi afaan Oromiffaatiin barreeffame. Fudhadhaa, dubbisaa, irraa fayyadamaa isiniin jechuun barbaada. Kan argattan mana meeshaalee gurgurtaa waldaa duuka bu'ootaa Finfinnee irra jirurraa ni argattu jechuudha. Kanaadha kitaaba guyyaa har'aa kan inni qabadhee dhufe waa'ee kanaati jechuudha. Itti aansuudhaan immoo kan nuti waliin laallu waa'ee waldaalee tajaajila afaan Oromooti jechuudha. Egaa waa'ee waldaalee tajaajila afaan Oromootiif hundeeffamanii gaafa laallu dursa irratti Waaqayyoon galateeffachuun barbaada jechuudha. Maaliifin tajaajila kana guddisuudhaaf jedhamee waldaaleen tajaajila afaan Oromootiif dhaabbatan heddumminaan dhaabbatanii jiru jechuudha.
gaafan akkana jedhu garuu baay'ina isaanii otoo hin taane kan natti tole inni guddaan kaayyoon waldaaleen kun qabatan hundi isaaniitu kaayyoo wal fakkaataadha. Kanatu natti tola. Yoo waaqayyoon jedhe gara fuulduraatti immoo otoo tokkummaadhaan ta'amee hojjetamee ana baay'ee tokko natti tola. Kanarratti akka yaannuufidha guyyaadhaa kan waan kana qabadhee dhufe. Haala kanaatiin waldooleen baay'atanii tajaajila kana kennaa jiran heddumminaan argaa jirra. Waldooleen kun keessattuu tajaajila WhatsAppitiin onlaayinii irratti jechuudha. Heddumminaan dhaabbatanii manneen amantaa baadiyyaarraa gargaaraa yeroo jiran, abboota biyya keessatti innaa gargaaran, rakkattoota innaa gargaaran, tajaajila kana innaa gugurdisuuf deeman, leenjii adda addaa innaa kennan, gara adda addaatiin tajaajila kana argaa jirra jechuudha. Baay'ee nama gammachiisa kun. Gama kanaatiin namatti tola. Maaliifin manni amantaa keenya nuyiidha kan qabdu. Keessattuu yeroo dargaggummaa keenya kanarratti waaqayyo keenya yoo yaadachuu baanne bu'aa hin qabnu. Bifa waaldatiin akkanaan gurmoofnee bara dargaggummaa keenyaa kana tajaajila gaarii waaqayyo keenya mana isaa keessa tajaajilaa yoo jiraanne isa kanatu bu'aa qaba jechuudha. Kanaaf waldaaleen tajaajila afaan Oromoo baay'een ni jiru. Haa ta'u malee garuu wanti tokko immoo ni jira. Tokkummaan nu barbaachisa jechuudha. Tokkummaan humnaadha. Tokkummaan keenya baay'ee nu barbaachisa. Waldaaleen tajaajila afaan Oromoof dhaabbanne hundi keenya jechuudha. Tokkotoo taanee mana amantaa kanaaf ta'uu hin dadhabnu ture. Maaliifin rirmi wal qabattee randa baate akkuma jedhame otoo nutis wal qabannee wal cimsinee tokkoon keenyan gahee nurraa eegamu wal cimsinee wal duukaa dhaabbanne ta'aateti rakkoo mana amantaa keenya kanarratti mudachaa jiru kana furmaata kennuuf ni dandeenya jechuudha. Kanaaf waldooleen tajaajila afaan Oromootiin dhaabbanne hundi keenya tokkummaa uummachuu qabna. Tokkummaa hin qabnu taanaan garaagarummaa calaqqisiisna taanaan wal caaluudhaaf wal kuffisuudhaaf deemna fiigna taanaan garuu eessaayyuu hin qaqqabnu asumatti afna jechuudha. Kanaaf wal qabatee tajaajiltuu waldoolee hedduu ni beekna. Achi keessaa gugurdoo kan ta'an ni jiru. Akkasumas immoo itti aanuudhaanis kan ni jiru. Baay'eedha isaanii. Yeroo wayitti walitti qabuu eegalee tanan ture. Waldoolee naannoo 42 kan inni argadhe jechuudha. Ilaala. Waldaa 42 tajaajila afaan Oromootiif kan dhaabbate kan hin argee isaa ol immoo ni jiru. Hanga 42 ndawam xiqqaadha. Isaa oltu jiru. Garuu otoo walitti dhufnee tokkummaa uummanni ta'aate waldooleen hanga kanaa silaa tajaajila kana bakka guddaadhaan qaqqabsiisuu ni dandeenya tureyyuu jechuudha. Waldaan duuka bu'ootaa ni jira. Waldaan hafuurawaa barattoota Oromoo ni jira. Waldaan ijoollee durbee Maariyaam ni jira. Waldaan daandii qulqullootaa ni jira. Waldaan Madaaniyaalam ni jira. Waldaan duuka bu'ootaa waldaa qulqulluu ergamaa Gabri'eel, qulqulluu Mikaa'elaa, qulqulleettii Arseemaa hedduudha jechuudha waldaaleen jiran. Waldaaleen kunniin wal kuffisuudhaa otoo hin taane tokkummaa keenya cimsannee tokkoon taanee waliigallee otoo kaanee bakka guddaa ni qaqqabna. Garuu ammaan kana xiqqoo mul'achaa kan jiran karaa kamiin isa sana caalaa karaa kamiin isa kanaa gadi ta'a kan jedhu argaa jirra. Adaraa keessan waan akkasii kana dhiisa. Asumatti nuuf haa hafuuti. Dhaamsa kana warreen argitan warreen argaa jirtan obboloonni koo hundi keessanuu tokkummaa haa uummannu. Tokkummaa waldaalee tajaajila afaan Oromoo haa uumnu. Tokkummaa yoo uummanne namoonni garaagaraa hattoonni tokko dhufanii nu hatuu hin danda'an. Yeroo ammaa waldooleen hanga kanaa baay'inni waldaa hanga kanaa baay'achuun isaa hattootaaf nu saaxilaa jira. Hattoonni dhufanii waldaa kanarratti kanan mana buusi akkana godhi jechuudhaaniin isa obboloonni keenya biyya ormaarra taa'anii dafqa isaanii coccobsanii walitti qabanii mana amantaa tokkoof haa ta'u jedhanii kuufachaa jiran san fudhatee yeroo badu argaa jirra. Namoota hedduu arginee jirra. Lallabdoonni tokko ni jiru. Innaan akkana jedhu lallabdoonni baay'een isaanii tajaajila WhatsAppii kanarratti baay'ee kan nu tajaajilaa jiran kan nu fayyadaa jiran ni jiru. Haaluma wal fakkaatuun garuu immoo waan nama saalfachisu waan namatti hin tolle gurraaf namatti hin tolle warra hojjetan ni jiru. Obboloota keenyarraa saamuudhaan
obboloota keenya kana kaffaltan malee kan akkana gootan malee kan jedhan hedduutu baay'achaa jiru. Yeroo wayiitti waldaa tokko irratti waldoolee hedduu ni jiru waan akkanaa kan wal qunnaman jechuudha. Garuu waldaa tokko irratti yeroo dhiyoo kana keessatti wanti qunname obboloota koo qarshii wayii walitti guuranii mana amantaa wayii ijaaruuf jedhanii qarshii walitti guuranii qarshii sana barsaadha jedhanii eenyu akka ta'e kan beekamu garuu barsichas mana amantaarraa ragaa akkamii akka qabu waaqatu beeka. Itti kennanii sana booddee qarshii sana fudhatee isin hin beeku jechuun ni jalqabe jechuudha obboloota koo kanaan. Ijoolleen kun biyya ormaa keessatti gubatanii kan fidan mana waaqayyootiif aarsa kan taasisan callisanii namoota taanitti dabarsaa jiru jechuudha. Maaliif kun tokkummaa waan dhabneef waliigaltee waan dhabneef jechuudha. Maal otoo tokkummaa uummanne otoo waliin tajaajila ta'e barsiisa 3 4 koo waldaa 20 30 40 yeroo tokko waliin ga'uu ni danda'a. Kanaafuu carraan akkanaa otoo jiru carraalee jiran kanatti fayyadamuu dhiisnee yeeyyiiwwan garaagaraatiif waldoolee kana saaxiluun nurra hin jiraatu. Maaloo tokkummaa haa uummannu yaa obboloota koo. Tokkummaan nu barbaachisa. Tokkummaa hin qabnu taanaan ni kufna. Tokkummaa hin qabnu taanaan karaatti hafna. Tokkummaan baay'ee nu barbaachisa. Kanaafuu waldooleen tajaajila afaan Oromootiif dhaabbanne hundi keenya tokkummaa keenya haa uummannu. Kanaan wal qabatee gama wasaappitiin waldooleen hedduun baay'een isaanii bakka tokkotti walitti dhufanii tokkummaa uumnee yeroo ammaa kan tajaajila waliin kennamaa jiru ni jira. Achirratti immoo barsiisotaaf kaffaltii osoo hin kaffalle isa barsiisotaaf kaffaltan isa ji'a ji'aan barsiisota keessaniif kaffaltan mana amantaa keessaniif tajaajila biraarra oolchaa jennee barsiisota bilisaa akka tajaajila kennan taasifamee jira jechuudha. Barumsa gosa tokko koorsii adda addaa kennamaa jira. Yeroo ammaan kanatti iccitii mana amantaa 5, iccitii mana amantaa 7 kennamaa jira. Dubbii maaramii kennamaa jira. Koorsiileen garaagaraa kennamaa waan jiraniif achi jalatti tokkummaa uummadhaa koottati. Waldooleen tajaajila afaan Oromoof dhaabbattan koottaa tokkummaa uummadhaa. Keessattuu warri of hin dandeenye warri barsiisaa ganaa bakka adda addaatii barbaaddanii fidaa jirtan koottaa bakka bilisaati koottaa fudhadhaa. Waldooleen baay'een isaanii tajaajila kana kennuuf harka kennatanii bilisaan kennaa jiru waan ta'eef koottaa gamtaa uumnee tokkummaa jalatti waliin hiriirre haala kanaatiin haa hirmaannu. Yeeyyiiwwan adda addaatiif bakka kenninu koottaa adaraan siniin jedha. Dhaamsa kooti kuni waa'ee tokkummaa waldaalee gara fuulduraattis akkamiin gochuu akka qabnu barsiisota keenya affeerree waliin dubbanna. Ammaaf garuu iyyaafannoo sirniitti himuudhaa fi koottaa gara tokkummaa waldaaleetti koottaa hirmaadhaa. Achirraan tajaajilamaa, achirraan barumsa argadhaa. Yoo waaqayyo keenya eeyyame immoo tokkummaan kun immoo hojii cimaa akka waliin hojjennu abdii guddaan qaba jechuudha. Naannoo keenya irratti rakkina guddaa kan nutti uumu maal akka ta'e qorannee qorannoo cimaa waliin taasisnee qorannoo sanarratti immoo hojii tokko akka waliin hojjennu abdii guddaa nan qaba. Waaqayyo keenya immoo nu gargaara. Kanaaf gara tokkummaa koottaa obboloota koo. Tokkummaan humna, tokkummaan keenya cimina keenyadha. Kanaaf gara tokkummaa dhufnee waliin tajaajila kana haa guguddisnuun dhaamsa kootidha. Ergaan kun yoo isinitti tole waldoolee jiran hundumaatifuu jechuudha. Sheerii gochuudhaaniin gara tokkummaa akka dhuftan isin affeera jechuudha. Adaraa isiniin jedha. Waldoolee keessan irratti sheerii godha ergaa kana jechuudha. Gara tokkummaa dhufanii akka barataniif jechuudha. Yoo isinitti tole ergaan kun gara sooshaal miidiyaa fayyadamtan hundumaarrattuu sheerii akka gootan abdiin qaba. Warreen Hailee Apptube sabiskiraayibiin goone sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenya akka taatan isin affeera jechuudha. Hailee Apptube irratti gara fuulduraatti waan baay'ee waliin ni baranne jedhee abdii guddaan qaba. Egaa barsiisota keenya waan baranne, waan abboota keenya irraa baranne, barsiisota keenya affeeraa, waan abboota irraa baranne walii qoodaa, tajaajila kan akkamiin gara fuulduraatti ceesuu dandeenya kan jedhu kutaaleedhaan waa adda addaa waliin laalla. Waaqayyo gooftaan keenya nu haa dandeessisu. Inni nu waliin haa ta'u. Yoo inni nu waliin ta'e waa hundumaa galmaan ga'uu ni dandeenya. Kaayyoon keenya galma ga'uu danda'a waan ta'eef akka inni nu faana ta'u taasisuu qabna. Akka inni nu faana ta'uuf immoo jabaannee haa kadhannu. Ammasitti garuu tokkummaa haa uummannu, obsaa qabaannu, jaalala qabaannu, kaayyoo keenya hin dagannu. Kaayyoon keenya jireenya ishee samii ishee bara baraatiif
isheedhaaf hundi keenya mul'anni keenya jireenya ishee bara baraatiif malee akka biyya lafa kanarra yoo laalle biyyi lafa kanarraa too aangoon mootummaa waaqayyootti kenname silaa yoona baay'ee ittiin nu doorsifamee baay'ee gara adda addaatiin nu kuffisanii jiru ture garuu nuyi waaqa arjaa qabna waaqa dhiifamaa qabna abbaa araaraa qabna waan ta'eef waaqa qabnutti aamannu waaqa qabnu waliin abuunu isa waliin taanee mana waaqayyoo keessa tajaajilluun dhaamsa kooti irra deebi'uudhaan Hayilee Aabbituu sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Waaqayyoon hunda keessan waliin haa ta'u, jaalalli abbaa ilma hafuura qulqulluu hunda keessan waliin haa ta'u, araarsummaan dubroo maariyaam hunda keessan waliin haa ta'u. Turtii gaarii waan na dhaggeeffattaniif galatooma.